السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردفتون دكتور جيتو أكم نجا كيسني سبسكرايبي كومنتي شير قطعان إيجالان سنين جلا أدا كان سنين في ديرفي بتامني متاتي مال فيدا يوجد تنتي سنين تنما كوني زبادي يوكان مو روب جدًا بياربات جتشودا اتيانسي مو موزي في أبوكادو ركاني نسر راقبو مال كون جوسي أو جتشودا في مو جدنا لك نياتا متا كيسني نياتا متا كيسني متا نما nyaata barbaada ilma namaa qofaa miti kan garaatti nyaata nyaachuu barbaadu jechuudha akkamitti mataa nyaata barbaada yoo jettanii kan mataan nu jalaa caccabu fundurarraa nu jalaa dhumu dadda kana jalaan dudduubbaan yookaan immoo yedduurraan hin dheerataa yedduurraan hin gabaabbataa hin caccabaa hin buqqaa hin deebi'a mataan Afrikaa in jabaata dhugaa dubbachuu fi garuu maaliif mataan Afrikaa qajeelaan qabamee jennaanii akka qaldiitti deebi'uu danda'a yoo yeroo tokko bade kan akka qaldiitti deebi'uun jabaatu akka qaldiitti kan hin deebine mataa arabaati malee mataan uummata Afrikaa kun yoo qajeelaan qaqqabamee jedhee inuma deebi'aa jechuudha kanaafuu maal gochuu qabdan isin jalqaba irratti irra baay'een keessan warri hordoftan warra dibiyyuma arabaati maal gochuu qabdan ji'atti yeroo lama qofa kan isin mataa keessan miicachuu qabdan isii kana bareechaa qabadha mataa keessan yeroo lama qofa ji'atti kan miicachuu qabdan kanaan duras immoo isinitti meenjira waan isinitti himu waan fayyadamtan hundayyuu googilii irra seenaa barreessaa laala sababni isaas an waan hin taane isinitti himu miknaatum naan kaffaltanu isiniin kaffalu waan hin fayyadamaaruun isinitti agarsiisaa jira jechuudha waan na fayyadu yeroo baay'ee akkasini shakkineefan ofii kooyyuu fayyadameetani kanin viidiyoos ni hojjedhu akkuma isin argaa jirtan hojjechuu qofaa miti maal gootanii zabaadii yookaan immoo roob muuzii tokko abukaadoo yoommoo abukaadoo dhabdanis aluubeeraa fiddaniitti naqxanii fayyadamuu dandeessan waan argattan jechuudha giddeetaa abukaadoo fi roobii kana ta'uu qabu yoo roobii kana yookaan zabaadii kana qabaattanii bunatti dabaltanii jechuudha niskoofii mataa keessatti dibachuu dandeessan maal gootan muuzii kana zabaadii kana walitti dabalaa daakaati akkuma sana asirratti argaartanu daakaan jira jechuudha yoo inni sin jalaa qoore bicuusi bishaan itti naqa maaliifi akka kiriimii ta'uuf jechuudha wanti sun kiriimii ta'a jechuudha asirratti akkuma argaartan na jalaa gannamee ture banagaraachillee akka jiruun qajeelaan hin cufne sardaa wayim yuutuubii waraabaa ture ijoolleen dhufanii azaana godhaa turanii shamarran mana keessa turanii gannamee ture asirratti akkuma argaa jirtanu soorii ittiin deebi'ee viidiyoon ko badaa qulqullinaan qabu garuu shamarran baay'een akkam tiktokii irratti arguratti rakkina waan akkasii waan himattanuuf anin isin hojjedhaa jira malee ammallee meeshaa adda addaa naan sirranne dhiifama jedha akkuma argaartanu asirratti daakeetan jira waa biraa miti fundura keessanitti muuzii zabaadii abukaadoo yookaan immoo abukaadoo afaan oromootiin sanuma akkuma sargaa jirtanu baay'ee kiriimiidha jechuudha wanti kun qibaatii waan mataa keessatti hafuun qabu callaa arcee mataa keessan keessatti hafuun qabu jechuudha wanti kuni baay'ee faayidaa qaba jalqaba irratti maal isin fayyada mataa keessan qoqqooddanii jechuudha waan kana bakka 2-3tti mataa keessan bakka 4tti qoodaa jalqaba qixxeetti qoodaa achi kaa qixxee sana qoodaati faaqisa yeroo baay'ee nama mataa faaqistanu gogaa isaan faaqisina fufurdisaa dhaha biyya arabaa kanatti maaliif ashaboon bishaan jiraa waan ashaboo qabuuf mataa keenya miidhuu danda'a jechuudha kana ijoollee furdachuu barbaaddanu akka kana godhaa dhugaa yeroo hunda jechuudha ijoolleen immoo isiniif mijatu daakaati tallaajaa keessa godhaati guyyaa 2-3tti fuula keessaniis fayyadama kun baay'ee faayidaa qaba ennaa dibattanu yoo singaa ta'e hanga mataa gobbina mataa keessaniiti jechuudha kun hamma na bareechuu nan geenya jechuudha sila mataan ko baay'ee gobbuudha yoo dheerina qabaatellee dheerina addii kana ta'uu baatullee mataa koonaan geenye jechuudha walumaa galatti dheerina mataa keessaniitiin gimmitiidhaan godha ani sardaa hojjedhaan ture silaa abukaadoo 2 kuchuu kan hin qabu muuzii tokko abukaadoo tokko qofan godha isin garuu hamma isin ga'u gimmitii keessaniin godha wanti isin baruu qabdan waan saabaraa malee giddeeta hamma jiituun fayyadamtee miti kan isin fayyadamuu qabdanu jechuudha innaa fuula keessanitti illee dibachuu dandeessanii asirratti akka isin argaartanu baay'ee wallahi siqaay baay'ee keessan jira samoona kana mataan ko baay'ee na jalaa bubuqqaa jira faaqiseetani jechuudha kana mataan isinitti asirratti argitanii kaatanii faaqiseen keessaa kan baheedha kanaafuu dibadhaa bulaa yoo isin danda'ame dibadhaa feestaalii itti uffadhaa bulaa yoo isin danda'ame dibadhaatee hojii hojjetaa oola yoo amma sa'aatii dheeraa yoo irra taa'e fayyadaa deema malee miidhaa isinirraan hin ga'u jechuudha yoo feetan dibadhaa bulaa an dibadheen bula jechuudha sa'a 6 sa'a 8 irra taa'etanii ganama ka'ee miiccadha feestaalii
waan adda addaatti uffattanii mushuxii immoo kan isin agarsiisu faaqee yookaan immoo mushuxii isin fayyadamuu qabdanu akka mataan isin jala hin caccabne gurguddaa ta'uu qaba jechuudha. Faaqee akka viidiyoo irratti isin agarsiise kanatti gurguddaa isaa ta'uu qaba kan ilkaan isaa gurguddaa feestaalii kan ammoo shi'een irraan bitee yookaan immoo araboonni qodaatti kan keddaanu mana keessa kan akkanaallee dhabamu feestaalii akkasii fayyadamuu dandeessan yoo dhabdan immoo feestaalii akkuma kanaa uffattanii hin jira wanti adda addaa kan mataatti godhamu garuu sorry ani amantaan kun aan eeyyamu waan ta'eef ofirraa fuudhee isinitti agarsiisuu hin danda'u fuula keessatti dibachuu dandeessan ilaala mataan haaraan gurra kan koo kana biratti yoo isin irratti mul'ataa jiraata ta'e wallahi yoo akkasii irraan mataan haaraan fuuldurarraa na jalaa bahee ture jechuudha. Garuu mataan keessan akka dheeratu yoo barbaadan garuu keessa keessan yaaddoon hin dhabamu yaaddoo hanqisaa hinuma dheerataa baay'een isin jaalladha.